kitaabni hawwii turte fiilmiitti gaafa jijjiiramtu kana fakkaatti. Anko miti kun seenaan as keessatti hin kaasne. Fiilmiin sunii fi kitaabni sun tasuma walitti nutti fakkaachuu didee. Uummata sunuma wajjin arge bakka dhaqeen jalaa balleessani. Latiiko sa'aatiin mana barumsaa nutti darbaa jira ammoo na raftamoo? Nambadi. Egaa daawwattoota keenya keessummaan keenya guyyaa har'aa obbo Isaayyaas Hordofaa gaazexeessaa barreessaa abbaa ogummaa hedduu yeroo lammataatiif walitti deebinee jira. Baga nagaan dhufte obbo Isaayyaas. Gargaan eeddan. Cheersiis jennee galla. Cheersennaa akkana yeroo gaarii nu fate. The Nexus L 127 L 131 L 2028 The Nexus qabadhaa addunyaa waliin tarkaanfadhaa Itiyoo Telekoom irraa. Ililli Grand Real Estate walakkeessa magaalaa guddittii biyya keenyaa kan buufate manneen hunduu ragaa abbaa qabiyyummaa addatti waan qabaniif ammuma bitadhaa abbaa manaa ta'a. Odeeffannoo dabalataaf haloo nuun jedha. Ililli Grand Real Estate waggaa tokko dura wal arginee interview otoo fiilmiin sun hin darbine dura waan baay'ee seenaa jireenya kee waa'ee hojii kee hedduu irratti haasofnee turre. Daawwattoonni keenya baay'een ni yaadattu. Obbo Isaayyaas barreessaa kitaabolee Oromoo baay'ee bebbeekamoodha. Keessumaa hawwiin fa'aa yoomilaataan fa'aa baay'ee sammuu nama hedduu keessa jira. Maarree kun yeroo kitaaba hawwii dubbisaa turre ijoollummaa keenya irraas jalqabne sammuu nama hedduu keessatti kan ture. Keessumaa qola kitaabaa irratti kan maxxanfamee jirus durba baay'ee bareedduu wayii tokko fakkaatti achirratti. Wanti kun bara kana immoo gara fiilmiitti jijjiirame akka TV'f ta'utti akka uummata bal'aa bira ga'uu danda'utti hojjetamee jira. Yaada kana sintu kaasee moo warra hojjetetu jalqaba kaasee moo akkamittiin jalqabe yaadi kun? Gaaffii gaariidha. Hawwiin gara fiilmiitti barreeffama fiilmiitti eegan geeddaree tureera. Bara akka lakkoofsa biyya keenyaatti 2004tti barreessee kaa'ee. Sinumatu gara iskiriiptii fiilmiitti jijjiire? Kitaabicharraa gara fiilmiitti. Maaliif seenaan isaa keessaa ba'uu hin qabu. Seenaan hawwataadha inni kitaabichi. Kanaaf kitaabicha gara fiilmii iskiriiptiitti hin geeddaree ofuma kootii geeddaree immoo calluma jedhee immoo hin keenye warra artistoota ijoolleen keenya jiru ijoollee dhangaa waliin televizyiinii keessa yeroo turre hojjechaa turre Qalbeessaa Magarsaa isatti illee kennee inni immoo akkas goona jedhee innis kan sirreessa jiraa fi seenaasaa tuun balleessine tuun tuqin keenye. Sana booddee Qalbeessaa fa'aa wajjin yaalle yeroo sanatti birrii baay'ee nu gaafatee sana nama hojjetu dhabne utuma teenyuu hin taa'eega. Taa'ee namoota kaanii namoota baay'ee wajjin warra dhaabbata garaagaraa wajjin haasa'ee hin dandeenye. Dhumarratti Bashaatu Tolamaariyaamii wajjinis isheenumti fedhii isheetiin nan hojjechiisa fiilmii kanaa jettee baay'een gammadee isa barreeffama fiilmii sanaa nan kenneef. Kenneefi jalqabdee egaa maal akka isheen mudate hin beeku ittiin fufnee hin hafee ammas sana booddee warrumti ijoolleen kanaan dura ishee wajjin waliin quunnamsiisanii Faayaa film production entertainmentii kan jedhamu jira hin hojjetaa walitti sinfinnanaan jedhanii deemne. Dhaqeen gammadeen nama hojjetu argadhee waggaa 13 na harka ture. Amma fiilmiin namti kun hojjetamee dhumatuma uummatatti argame jedhee yaadaa ture. Maaliif namoonni kitaaba koo dubbisan maaloo gara fiilmiitti tu geeddartee naan jedhu. Kan kitaaba sana dubbisee fixe hundumtu gaaffiinsa kanuma gara fiilmiitti. Akkam taaree gaa horii barbaadaa, kan hojjetu barbaadaa, kan hojjetu sun immoo muuxannoo qabaa hin qabu hin beekan hojjechiisee hin beekan. Kan beeku immoo warruma
amma fideetti wal quunnamsiisee dhaabbata faayaa kana wajjin walitti na fide ture. An dhaabbata faayaa kanas hin beeku. Muuxannoo akkamii akka qabus hin beeku. Fiilmiin hojjetes hin agarre. Amma yeroo waa tokko hojjechiistu karaan dura fiilmii hojjette jira jettee gaafatte miti. Gaafadheera jira ilaaltanaan jedhani. Ilaalles natti agarsiisne. Egaa amanee dhumanii itti kennee isa yeroon Bashaatuu wajjin barreesse sun televizyiiniidhaaf DSTVdhaaf ture. Episoodii waggaa tokko ta'uuf jedheetaniin akka ittiin kaa'ee fiilmii isaa seenaa isaatu keessaan kutin. Isumanii isaaniif kenne. Faayaa dhaabbata faayaa kanatti. Itti kennee isaan immoo fuudhanii kuni televizyiiniidhaafi nuyi garuu fiilmii hojjenna garaagarummaa qabaa naan jennaan ogummaa karaa kanaatiin ani hojjedhee waan hin beekneefi meegaa akka tun badin kunoo iskiriptiin kun kan televizyiiniidhaaf qopheessedha seenaa guutuudha. Hin gabaabbate jettan diraamaa televizyiiniidhaafis hin gabaabbate jettani malee seenaansa guutuudha. Ilaa kunoo kana itti kenne. Kana warra fiilmii iskiriptii hojjetanitti kennaa jedhee birrii 40,000 kaffalee hojjechiisa jedhee hojjedhu waliigaltee walii goone. Egaa yeroo waliigaltee walii mallatteessinu kan baasiisaa hundumaa danda'u dhaabbatichadha. Fiilmii gara fiilmii iskiriptiitti geeddarsiisa kan jedhes iskiriptii koo barreeffama koo san televizyiiniidhaaf barreesse. Diraama televizyiiniif hin barreesse. Garaagarummaa waan qabu garuu akkana waddatti garuu sana booddee birrii hamma kanaan baase jedhee yeroo fiilmii kana hojjechuutti hin galiin dura waliigaltee walii goone walii mallatteessinee hojii piroodakshinii hundumaa dhaabbatichatu danda'a baasii hundumaa ani kan hin qoddadhu erga mana siinimaatti yeroo mul'atu kan mul'atu keessaa galii sana keessaati dhibbeentaa hamma kanaa jenneeti kan walii galle. Itti gaafatama isaa hundumaa kan fudhatu dhaabbatichadha. Egaa dhaabbatichi kun dhaabbati faayaa fiilm piroodakshinii kun hin hojjetadhee abdadhee egaa yeroo hojjettanii fiilmii kanaa yeroo gara fiilmiitti barreeffama isaa geeddartan ilaaluun irra jira hin jedhe. Maaliif kanaaf jiraachuus irra danda'a. Kanan barreesse keessa kan hafe jiraachuu danda'a. Waan baay'ee waan jiruu fi ani ilaaluun qabaa jedhee walii galle. Kana waraqatarran keenya garuu jechuun ilaaluun irra jira yoo walii galle. Jechuun beekamaadha. Namni hojii wal fakkaataa hojjetu abbaanii abbeentaa isin waan ta'eef ilaaluun dirqama. Ilaaluun dirqamadha. Kun waan beekamaa ta'eef waliigalteerra kana jennee hin keenyu. Achiitii hojjetamee hojjechuu jalqabanii ispoonsara gaafataa na gargaaraadha. Anaan namni nan beeku isiniin beekaa jedhee walumaan anis dhaqee gaafadhees akka ispoonsara baay'ee argateera. Kaan maqaa koon dhayin kan jedhanis kan kennanii isa immoo waan hin beekneefi anaan waan beekaniifi akkaawuntii koo na gaafatu. Immoo akkaawuntii kootiin kan galu isaaf hin kennaa. Egaa karaa sanaa waan tokko wanti hin qabu garuu ani kitaaba kanarraa gara diraamaa televizyiiniitti yeroo geeddaru eeggannaa godheetanii. Sanuma garaagarummaan isaa baay'ee miti kaameraadhumaan fudhatama. Yoo gaarii hojjettanii isintu maqaatti argata. Yoommoo gadi bu'e kitaaba sanarraati gadi bu'e seenaa kitaaba sanaa namni baay'ee jaallata baay'ee dinqisiifata. Kitaaba koppii baay'een gurguramedhas natti fakkaata. Akka afaan 40,000 al torba maxxanfame. Al torba asoosamoota afaan Oromoo keessaati 50 al torba kan maxxanfame 50 40 kan maxxanfame. Jiru. Kan baay'ee jaallatames dhugaa dubbachuudhaafi. Kan namni walirraa ergifatee laayibirariidhaa ergifatee dubbise immoo garan qabu. Anam yeroon dubbise aaksesii kitaaba kanaan qabuun ture. Laayibirarii koodii Itoophiyaa jedhamtu xiqqoo jirti. Laayibirariidhaan fuudhee dubbisaa ture ijoollummaatti na yaadadha. Akkasuma namni bilbilanii yeroo dubbisanii fixan boo'anii gidduutti faa dhaabanii yeroo isheen summii dhuddu yeroo isheen boossee waan baay'ee dubbattee
boossuu yeroo isheen summii sana dhuddee koftuu hinduute moo jedhanii halkan keessa sa'aatii 9 irratti naa bilbilu. Hin cufu bilbila koo saayilentii sin godhu namni na barbaaduu danda'a jedhee ani yeroo baay'ee nan dammaqasee deebi'ee nan rafaa dubbisiin jedhaan dubbisii fixi oobsi dubbisii yoo nama sitti mee hin ta'u akkasumatti kun sirrii Haamilee dhabdas. haamilee dhabda kanaa fi dubbisiin jedheen akka ittiin fixaa tokkommoo hiriyaama kooti turreerra gargar baanee garuu kitaaba koo fudhateeti dubbiseeti iddoo hawwiin itti summii dhuddee fajjeessu summii dhuddee kuftu sanatti aaree kitaabichi darbatee qolli isaa irraa citee achi citee aaree hin dubbisu aaree baay'een gaddee sittis nan aaree achi booddee Nama hamaa tokko itti fakkaate maal namni gara jabeessaa gara jabeessee jennaan tureetanii mee isa dhumaan laaladhee isanii foxxoqee sanaa deebisee walitti qolasaa deebisee walitti fidee maxxansee dubbisee fixee jedhee naa bilbile nan gammadee sana booddee hawwiin hin duune latii koo isa sanaanis immoo na of kalii yeroo isheen jettu yeroo isheen haasoftu akka isheen hin duune agarsiise achitti hin dhaabene. Namoonni baay'een kan isaan itti gammadanii bu'aa ba'ii baay'ee keessa yeroo dabartu hawwatee utuu lafan kaa'in kan barsiifatan jiru halkan dubbisaa bulanii. Dhaabuun hin danda'amu. Hin danda'amu. Egaa ani bara dargaggummaa kun barreesse. Ani bara dargaggummaa kun barreesse bara waggaa 30 keessan galle. Waggaa 34 nan ta'a. Bara 1979. 1979. Diraamaa reediyoo turte. Raadiyoon Itoophiyaa qophii afaan Oromoo qophii bashannanaa ganamaa qabna turre. Sanbata guddaa. Kan anis kan uummata biratti caalaatti na beeksise jaalala guddaa kan naa uume sagantaa reediyoo keenyas jaalala guddaaf beekumtii guddaa kan kenneef diraamaa hawwiidha. Waggaa 39 har'aati. Waggaa 39 har'aa. Ilmi koo jalqabaa yeroo dhalatu sanaa diraamaan sun deemaa ture. Egaa hawwiin dhufee amma fiilmii ta'ee gadi ba'ee uummata bira ga'eera. Latiiko. Sa'aatiin mana barumsaa nutti darbaa jira ammoo na raftamoo? Nan bade. Ati akkuma soogiddaa mi'eessuu taate jechuudha. Ammanatu seeraan barumsa keessan birattan isiniif fayya. Anu sodaa tokkoon isinitti madeen. Akka naaf badhee uummata keessan deemee na godhe. Maaloo dhugaaruma isaa dubbatanii lafa namatti deemu bulan. Obbo Isaayyaas gaafa hawwii roolii edit gochuu yookiin waan sana soroorsuu qajeelchuu argattee hawwii akkamittiin argite? Akka kitaabarra jirutti fiilmii irratti dhufeeraayi. Namoonni hedduun gaaffii baay'ee jajjabaa kaasaa turan. Fiilmiin sunii fi kitaabni sun tasuma walitti nutti fakkaachuu dideedha. Obbo Isaayyaasitti akkasiidha moo akkam? Kana kunoo kan na gaddisiisee kan amma namoonni bilbilaan naa bilbiluu yeroo naa bilbilanii kanan barreesse akkuma mana kaase sana kanan barreesse seenaa isaa keessaan kunneen seenaan keessaan badu waldiddaan jiru keessa jiru sun kan nama hawwatu sun seenaan nama hawwatu faa seenaan nama hawwatu akkuma jirutti jira. Amma fiilmiin kun yeroo kitaabarraatii gara fiilmiitti yeroo geeddaramu dhaabbati fiilmii kana hojjetu sun muuxannoo qabaachuu qaba. Muuxannoo kanaan dura kana hojjete kun yeroo jalqabaa fi asoosama kitaabarraatii gara fiilmiitti geeddaramuu isheeti hawwiin. Kana geeddaramuu isheetti nan gammada. Garuu yeroo hojjetan sanaa natti himna. Iddoo isaan itti hojjetan kanaa ilaa iddoo akkasiitti na gaafadhaa akkan balleessine yoo bade maqaa keessantu badaa hankoon badu ani kitaaba koo barreesseera kitaaba koo ummati beeka waggaa 24 dubbiseera. Kitaaba jaallatamaa beekamu. Kitaaba jaallatamaadha. Anaan namni nan komatu. Isin garuu fiilmii irratti seenaa hawwii kana
dogongorsitaniitu taanaan gadi buustaniitu taanaan isintu komatamaa namni lammatallee isin hojjechiisu hin jiru ofii jedhaati hojjedhaa waan hojjettan natti agarsiisaa utuu qilleensarra hin bahin utuu uummataaf hin argamin ana ilaaluun narra jira ani ilaalee sirriidha ilaa kana kun hir'ateera anatu uume waan ta'eef ana kan sirriitti mun narra jiru malee daayireektara duwwaa miti. Daayirektarri akkaataa fiilmiidhaaf ta'u wanta godha malee seenaa isaa irratti fooyyessuu hin danda'u. Kaaraakteroota sana geeddaruu hin danda'amu. Ani kan xiyyeeffadhee aadaa uummata Oromoo fakkeenyummaa kan qabdu hawwiif latiin duudhaa safuu uummata Oromoo kan agarsiisu ta'uu qaba. Barreeffama koo keessatti garuu tunatti hin agarsiisin. Utuu uummataaf utuu hin dhiyaatin ilaaluun qaba jedheen ture natti hin agarsiisne natti agarsiisaa yoom agarsiisne jettu gaafa akkasiise ani ji'a 2-3 dura ilaaluun narra ture amma yeroon qabdan kana sirreessaa waan jedha akkam gootu kanaan hin barreessin as keessatti yoon arge akkam gootu kanaan bistan akkam gootu maaliif natti agarsiisu dhiistanii maaliif naa wajjin mari'achuu dhiistanii akkuma amma jedhee isintu kisaaraa irratti kufa maqaa keessantu badaa hankoo kitaaba koo uummati beekaa amma namni al takkaa ilaaluu danda'a lammaffaa garuu ilaalu egaa amma anatti hin agarsiisne bor waxabajjii 29 argame galma tiyaatira biyyaalessaa keessatti jalbultii irratti jalbultii marratti natti agarsiisne maaliin godha silaasii natti agarsiisne. Fiilmichi hojjetamee xumurame fiilmi kitaabni hawwii turte fiilmitti gaafa jijjiiramtu kana fakkaatti jedhanii waan sinitti agarsiisan tokkoyyuu hin qabu. Natti agarsiisne. Paartii tokkoyyuu hin argine. Takka waan agarre. Gaafuma eebbaa uummata wajjin argitanii? Uummata isinuma wajjin hin arge bakka dhaqeen. Isinuma wajjin dhaqee arge maaliif akka goota amma booddee yeroo nani miidiyaa irratti dhiyaadhu insirreessadhee hin dubbanne kana insirreessadhee wanta hir'ate kitaaba kana uummati beekaa wanta hir'ate immoo adeemsa keessatti itti guutamaa jedheen samman kaasu kana qeeqannaan amma kaasu kana miidiyaa akkuma galma tiyaatira biyyaalessaa keessaa baanuu hin dubbanne sirreessuudheen yeroo kenneef sirreessi ilaa kun nama sirratti argite kun walumaa galatti sirrii miti. Hankoo miti kun seenaan as keessatti hin kaasne hawwiin naamusa kan qabdudha asirratti isin yeroo isheen nama raabsitu agarsiistanii namootni hawwii yeroo naqqamteetii dhuftu hawwiin fira ishee dhabdee yeroo rakkattu fudhatanii mana isaaniitti kan galan obbo Ayyaanaa nama guddaa nama baratee nama ministeera barnootaa keessatti aangoo olaanaa qabanidha. Bara sanatti isaan nama naamusa qabanidha. Haati manaa isaaniillee ijoolleen isaaniillee achirratti garuu isinii obbo Ayyaanaan yeroo haadha manaa isaanii reeban agarsiistanii. Ani hin jenne kana obbo Ayyaanaan nama naamusa gaarii qaban bocee uummatatti agarsiisanii fakkeenya akka ta'aniifi kaayyoon koo fakkeenya gaarii agarsiisuudha barsiisuudha. Isin garuu nama baratee nama guddaa nama baratee yeroo inni haadha manaasaa kabalu agarsiistanii. Hawwiin immoo yeroo mana obbo Ayyaanaatii baatu haati manaa obbo Ayyaanaa ijoollee isaanii waan wal fakkaattuuf babbareedduudha ijoolleen isaanis. Wal fakkaatte tarii abbaan manaa koo yeroo Wallaggaan deemu kan godhatee fidee shakkii wayiin jiraadhaniiti hin shakku isaan mucaasaa fidateeti as nabra kaa'ee jedhaniiti hin gungumu maleeyyuu hawwiitti dubbatanii hin beekan. Sagalee ol kaasanii dubbatan. Takkaan dubbatanii. Garuu soonii kan jedhamtu intalli isaanii wal fakkaatti hawwii wajjin bareedduudha isheenis. Egaa hin beeku waanuma gaariin barreessa. Waanuma bareedduudha as hin kaase. Kanaaf isheenis hawwiin jaallatti. Garuu obboleessa isheetiif kennuudhaaf. Hawwii qorte yeroo baay'ee xalayaa ishee hallatiin barreessuuf ilaaltee dhiistee obboleessa isheetiif kennuuf yaaddee turte. Garuu
maatii akkasiiti. Naamusa kabajaa namaa kan kabajan, namummaa namaa kan kabajan malee kan naamusa dhaban miti. Amma yeroo hawwiin achiiti mana ayyaanaatii baatu ganama isaa galgala balaan irra ga'ee ture hawwiin shaashiidhaan fuula ishee golgattee turte haguuggattee turte yeroo shaanxaa ishee fudhattee hiriyoota dubartoonni lama karaarraa kan ishee arganii ishee bushanii boo'ini kottu nu wajjin turte jedhanii karaarraa fuudhanii yeroo isaan mana dhaqan mana ayyaana deemanii hawwiin isaan fiilmii gara hojjetanii hawwiin jaartii sana arrabsiti. Achirratti kanan hin jenne. An nama akkasiin keenyani. Waan akkasiiti. Kanaaf seenaa baay'een balleessani jalaa balleessani. Achi keessa jiru jalaa balleessani. Babbadeera jechuudha. Maaltu isinitti dhaga'ame egaa seenaawwan wal'aa tasuma kitaaba keessa hin jirre fiilmiidha jedhamee garuu maqaan isaa immoo hawwiidhaan gaafa gadi ba'u miira akkamii isinitti dhaga'ame? Nan gadde. Hin ibsineen miidiyaa irratti ba'ee asirreessuudhaan yeroo kenneefi yeroo hin jira. Sirreessuudhaaf immoo gaammas gara kanatti dhufuu keenya gara warra aktaroota wajjin hojjete taatota tokko wajjin walii galtee hin qabu. Tokko wajjin taatota hawwii kan taane taatota fiilmii sana keessa jiran wajjin tokko wajjin walii galtee hin qabu. Walloluu jaarsummaan gidduu gala. Hin hojjennuudhaan dhiisanii deemu eega jalqaban booddee eega jalqabee booddee immoo gidduutti dhiisuun immoo rakkoo guddaadha kisaaraadha. Maaloo ijoollee koo maaloo adaraa keessan obsaa inni haalli isaa akkasidha obsan qabu dhiisaa fi adaraa jedhee sanii deebisee sossobee akka hojjetan fa'aa godha. Iddoo isaan nutti hojjetan hin argine. Mana keenyatti garuu waan tokko hojjetameera. Isa duwwaan argine mana keenyatti. Isa iddoo Naqqamteettis yeroo latiin deebi'an sana argeera kanarraa kana fe'e nagarre. Walloluu kaffaltii tokkoofiyyuu kaffaltiin kaffalle bakka maalin dhoksa. Taatota wajjiniin. Taatota wajjiniin kaffalleef. Sun immoo kwaalitiin hojii sanaa akka seeraan gadi bu'e. Gadi buuse. Yeroo xinnoo aaranii dhufanii fuulliin geeddaramaa yeroo achirratti gammachuudhaan hojjechuu isaanirra jira. Kaameraan yeroo fudhatu. Nama aaree miti nama gammadanii kolfu yoo ta'ani achitii aaranii yeroo dhufanii fuulli sunii fi iskiriiptiin sun garaagaradha. Waa'ee kaffaltii kanas maaloo adaraa kee yoo barbaadde hojjettu yoo dhiiste haa dhiistu akkasin jedhamu lakkii akkasin jedhamu maaloo jennan aadaa keenyatti iyyuu maaloo adaraa keessan ijoollee akka ittiin wajjin hojjenna jedhii akkamittiin hojjettaati ani iskiriiptii kana duwwaadha kan sii kenne ati garuu hojiin kee jireenyi kee fiilmii hojjechuudha. Film productioniidha kan guddattus kan kuftus kanumaani maaliif akkas jettaati waliigaltee nama wajjin maaliif hin hojjettu jedhee nan gorsa koon fudhannee haasarraa yoo jedhamellee taatoti kun amma deebi'anii wajjin hojjetani maaliif kaffaltiin kennineefi kabajaama keessaniif jennee hin hojjenna obbo Isaayyaas tolallee isiniif jenne naan jedhu ammayyuu. Waaqayyo sana eebbisu hunduma isaanii warra taatota warra hawwii fiilmii hawwii kana irratti qooda fudhatan kabajaanaaf qabdaniif waaqayyo sana eebbisuun jedhama iyyuu ani carraa kanaan. Gareen fiilmii kana maal ta'uu danda'a? Egaa amma sirraa'utti jedhee biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaatti himee gargaaraa Piroofeesara Daraaraa Katamaatti himeenaan iyyata barreessinaan jedhee hamma sirraa'utti akka magaalota Oromiyaatti deebi'ee hin argamne naa gochisiisedhee salkulinaa dabarsedhee ergeera xalayaa barreesseera. Ammas taanaan ani kana nama miidiyaa kanatti dhufee himuuf kanan dirqamee namoota baay'eetu bilbilaan naa bilbila. Yeroo naa bilbilanii maayinni obbo Isaayyaas fiilmiin kee hawwiinoo akka kitaabaa miti maali ati yeroo fiilmii kana barreeffama kana namatti laattu hin qorattu duraa muuxannoo qabamoo hin qabu jettee yookiin immoo nama hin gaafattu naan jedhu badeeraa kitaabicha waan dubbisneef malee kun kan madaalus miti guddina
piroodakshinii fiilmii afaan Oromoo kan gadi buusedha. Kan gadi buusedha. Kan maqaa isaa balleessedha. Namiti hankoo kitaaba kooti. Hankoo namni anaan na komatu hin jiru. Amma bilbilaan namootuma hundumaatti kanuma himan tureeni. Bilbilaan namoota hundumaatti warra naa bilbilaniif amma hin baay'ate. Kanaaf walumaa galatti fiilmichii fi kitaabichi tasuma waliin arganne. Walitti bu'iinsa amma piroodiisara fiilmii kana wajjin jiruu fi silaa fiilmii hawwii kana akka kitaaba hawwii irratti nama nan hojjedha jedhee jiru kana wajjiniin walitti bu'iinsa amma uumameera. Furmaata uumuudhaaf wanti waliin haasa'aa jirtan jiraa yookiin karaa seeraatiin yookiin jaarsummaadhaan. Daarektoroota inni jalqabaa Alamuu Qumbee jedhama. Inni gameef hin dhiise itti aansee immoo Biyyaa kan jedhamu gurbaa tokko fiilmii jalqabee innis ofa isaatiif itti darbe. Ofa isaatiif daarektara ta'e itti darbe. Dhumarratti. Egaa kan akkamittiin sirraa'a. Jaarsummaadhaan wanti yaalame jira. Maali anamatti meera sirreessedhe. Ciroo dhiyeenya kana ji'a lamaan darbe ciroo deeme sirreessee dheedeen tureeni. Dhaqee ilaalee cirootti. Inni tu'an hin beekni deeme. Jechuun gaafa akkan dhufuus hin barbaanne ture. Nan laalee eessatti ilaallaa kolleejjii barsiisotaa ciroo barattootaaf mul'ate. Wal bira teenya turre daarektoroonni warri diiniis jiru rezidaantiin kolleejisaa jiru. Yeroo laalu sanuma sirreessiin hin jenne kana maaliif akka gootaa san amma isinitti mee kan akkuma jirutti jira. Maal jechuu keetii nan sirreessi hin jenne ati innaan na biraa ka'ee dhaqeechi taa'e. Iddoo bira. Kanumaan gargar baane. Egaa barreessaan immoo hin ciisu keessuma gara dullumaa kana keessa immoo namni numaa waan argaa ture hedduu isaa taa'ee yerootti barreessudha. Autobiography faa jedhu barreessaan egaa ofuma isaatiif tarii seenamti keessanitu seeraan immoo barreeffame kitaaba guddaa voolumii guddaa ta'a jedhee naman. Baay'een si galateeffadha jalqaba duraa na simachuu keetii fi kitaaba seenaa baayogiraafii koo barreessaan jira. Dhugaa. Baay'ee seenaa baay'ee keessan bu'aa baay'ee keessan darbee. Dhugaadha. Egaa seenaa mataa koo roon barreessu seenaa biyyaas hin qabata. Seenaa iddootti dhaladhe nan kaasa. Achis baay'ee qoradheeraa baay'ee galmee garaagaraa galmeewwan garaagaraa wanta godhee ammas hojjechaa jira. Egaa immoo dubbistoota kitaaba koo seenaa baayogiraafii kootiin dhiyaadha yaada. Egaa barreessaan sooraman bahu. Dhugaadha. Yeroo hundumaatti fufeetuma jiraata. Namoonni baay'een yeroo isin hamatanii obbo Isaayyaasii seenaa haaraa nu barreessan hin qabani waa'ee iddoo dhaloota isaanii already kanaan dura hin sobu malee kitaabuma hawwii keessatti seenaa ofii barreessanii naannoo ofii ganda ofii hunda barreessanii jiru jedhu. Dhugaadha hamiin kuni. Dhugaadha. Dhugaadha maaliif gaamma akkaataa qaba. Akka qabamti yeroo barreessitu karaan sii banamu jira mata dureen asitti deemtu jira asoosama hawwii sana keessatti hundeeffama magaalaa Naqamtee kaaseera. Bal'innumaan hin kaa'e. Kanaaf inni kun akka asoosamarraa qofa otoo hin ta'in qabiyyee seenaa wayiis waan qoratame wayiis of keessaa qabaata jennee eegnu. Namoonni amma qorattoonni kitaaba nama barreessu kana referensiitti fudhachuu danda'u. Gaadhumaan kan eenyullee kana dura hin keenye qoradhee qabadheera. Egaa yeroon kitaabichaa maxxansiisee yeroo dhiyootti egaa kitaabni sun gadi ba'ee baay'een keenya sirraa fayyadamnee waan dubbisnu ta'a. Egaa obbo Isaayyaas ajandaa samuunaa keessa kitaabolee isin barreessitan keessaa tokko immoo seenaa Alii Barkiiti. Alii Barkii goota biyya kanaa keessaa goota jabaadha. Dhiyeenya kana viidiyoolee adda addaa miidiyaa hawaasaa irra deemaa jiranii intalli Alii Barkii kan biyya magaalaa Diradawaa jiraattu Yeetinaayet Alii Barkii jedhamtu dhukkubsattee kunoo akka kanatti waggaa dheeraadhaaf oksijiniidhaan jiraachaa jirti waan jedhan miidiyaa hawaasaa kanarra deddeemaa jira. Waa'ee seenaa isaa yeroo barreessitanii waa'ee ijoollee isaas qorattaniitu intalli kun ijoolleewwan Alii Barkii keessaa tokko waan kana quba qabdu kana wajjin quunnamtii qabdu.
Qaamaan isheen agarree yeroo eebba kitaabaas dhufne isheen inni tokko Dirree Dhawaa inni tokko Harar jira kolleejii barsiisa. Yuunivarsiitii barsiisaa Kombolchaa. Isaan kaan immoo as laga Xaafoo jiru. Isheen kun immoo Dirree Dhawaa jirti. Bilbila koo argattee naa bilbilte. Naa bilbiltee yeroo inni gaafa inni du'e sana dhuftee turte gaafa awwaalchaa. Gaafa awwaalchaa Sillaaseetti awwaalli sana seenaa isaa eegeen dubbisee booddee naa bilbilte qaamaan isheen agarree achuma keessa turte garuu nan arganne. Sana booddee naa bilbiltee rakkoo keessa jirti nukkubsatte turte yeroo sana. Yeroo sanayyuu nukkubsatte turte akkasin ta'ee jettee yeroo na ajjin bilbilaan haasoftu iyyuu baay'ee rakkoo guddaadhaan haasofte turte. Direedaadhaa dhuftee tiraanspoortii illee hin qabu akkas hin qabu jettee iyyuu ani sammuma na harka jiru telegiraamii wantoodhaan ergee fi ammaaf akkas godhee namoota ishee gargaaranitti immoo bilbila abaluu bira dhaqee bilbila kennee fi isaan kanas gaafadhu Dala Alii Barkee ta'e anis isaanitti nan himaa jedhee baay'een isaanii loltooti fa'aa jiru warra durii jechuudha. Isaanillee baay'ee gargaaranii egaa ammas egaa namni rakkoo ishee kana dhaga'ee ishee gargaaraa jiru ammas tola ooltonni Oromoonni dhugaadhuma Alii Barkiin nama biyyaaf Itoophiyaadhaaf wareegama guddaa baasedha. Hamma gaafa wantooti rasaasi 4 qaama isaa keessa ture. Miila isaa kana keessa ture. Bara Sumaalee yeroo lola ture sana. Inni baay'ee fixeera. Sumaalees booji'eera. Taankii Sumaalees gubee iddoo inni taankii gubee sun iddootti waraanni Itoophiyaa abdii kutatee marfamee darbuu dadhabee Sumaaleen immoo dabartee iddoo taankiitti gubee sana yoo dabarte Harariif Dirree Dhawaa qabatu turan. Iddoo sanatti seenaa hojjete. Gaafa abdii kutateedhu konoreeliin tokko jiru. Konoreel maaltudha kana afaan Amaaraa sirriitti hin danda'u. Kilaashiidhaan taankiitti dhukaasa ture. Taankiitti yeroo dhukaasu rasaasi hin utaalti. Sansalata isaa rukutee deebi'a. Jennaan boombii harkaati. Boombii harkaa kana immoo beektu jedhanii ilaa akka godhiiti deemiiti leenjii barbaada beeki. Boombii dhukaasuun akkuma kilaashii dhukaasan miti. Leenjii guddaa barbaada maaliif isa balleessuu danda'a isa harkatti. Alaa kana qulfii furtuu isaarra baasaniiti akka ittiin qabadhuuti akkas gadi ciisiiti akka godhi darbadhu jedhanii itti agarsiisan. Iddoo sana isa jalqabaa yeroo inni akkas qabatee itti deemu taankiin nama tokkotti hin dhukaasu rasaasa hin balleessu. Yoo danda'e damacee irra deema malee hin dhukaasu jedhe dhaqeen irra buusee jedhe hin dho'e jedhe. Hin dho'e jedhe ammas deebi'ee konoreel Gabayyoo Abbabee jedhamu ajajaan birgeedii isaanii. Ammas itti kennan isa lammaffaa. Ammas akkasuma sadii gube. Lama immoo sabaqaa gara booddeetti deebi'aniiti gubatanii shaanii walumaa galatti. Kan isaa qabame garuu sadiidha. Konoreel Mangistuu Hayilamaariyaam irraa pirezidaantii Itoophiyaa bara sanaa irraa meedaaliyaa ol aanaa badhaafamee irraanfatame namni kun. Namni kun irraanfatamee wayyaaneen bara galtu fuutee immoo waggaa 9 ta'e. Nama kana nama badhaafamuu qabuudhaaf namni nama biyyaaf wareegame karaa Maqaleellee lola hin deemne gara Tigraay hin deemne gara Shaabiyaa hin deemne yoo deeme karaa ba'aati karaa Kaarramarraan kan gadhiifame sababii isaatiin Kaarramarraan kan gadhiifame karri itti waraanni Itoophiyaa itti cufamee ture sana booddee baname waraanni Itoophiyaa cabsee ba'ee Kaarramarraa bilisa ba'ee Sumaaleen biyyatti ari'anii biyyaa baasanii nama kana hojjetee wayyaaniin immoo waggaa 9 ta'e. Daanyaan illee abbaan seeraa illee yeroo mana murtiitti dhiyeessu maal balleessee abbaa langaa jedhee gaafatu ani hin himanneedha. Eenyutti mataree anuun beekudha abbaan alangee. Anis gadhiisaa jedhe. Gadhiisaa jennaan poolisiin deebisee qabee jedhe. Alambaqqaanyi ture
alam baqqaanyi kan jedhamu iddoo ammaa Afrikaa yuuneemii tokkummaan Afrikaa irratti ijaarame sana alam baqqaanyi jedhaman achi fuudhanii Qaallitti waggaa 7 achitti as waggaa 2. Egaa namni kun irraanfatamee ture kitaaba seenaasaa waan hin barreesseef ijoolleen isaas lafa isaanitti kufan namni sin beeku namni tokko eessa buutee isaa namni hin beeku booddee ani eessatti sin argadhaa CCDdhaa waldaa warra baatanii fe'aniif buusan caanyinaa awraaj jedhaman achi hojii humnaa hojjeta achitti nis argadhe dur garuu qabri daareetti darbii godheen ture achi booddee kitaaba isaa barreessee eega Finfinnee laga Xaafoo dhaqeetanii seenaa isaa mana isaa dhaqee mana isaatti hunduma isaa seenaa isaa barreessee yeroo maxxansiisuti namni nutti gaafachuutti ka'e. Biyya keessaa biyya alaa televizyiinoonni hundumtuu dhufanii Alii Barkee jechuutti ka'anii gargaarsa kennuufitti ka'anii. Ani kana garuu ergasii bulchiinsa magaalaa Finfinnee irraas mana argatee mana kenneef hanga lubbuun isaa dabartuutti achi keessa jiraachaa ture. Manni boqochuu jala ga'uutti kan isaan kennaniif illee. Talli immoo yoo naayiti immoo naa bilbilte. Naa bilbilaa inni rakkadhee akkas ta'e jettee ani mataa koo kan harka jiru kennee fi namoota kaan itti himee fi dhukkuba ishee baay'ee cimaadha. Gargaarsa guddaa gaafataa. Kanaaf nama namootatti himee bilbila kennee fi tuma jettuu amma dadhabdi fakkaata gaafa. Amma oksijinii kanas immoo akka furmaata argattuu fi gurbaan tiiktokarri beekamaan Adoonaa jedhamu tokko haala mijeessaa fi jira. Hospitaalli wayiis immoo bilisaan yaallee akka isheen kana booddee oksijinii malee harganuu dandeessu yaallaa jechaa jiru. Egaa ajandaa samoonaati waanuma ta'eefanii irra deebi'ee kaasee isin wajjiniin keessumaa waan wal qabatuufi. Anis carraa kana ammee nama biyyaaf wareegama amma kana baasee dhugaadhuma maaloo uummata Oromoo duwwaa miti kanan jedhani. Alii Barkiin ilma Itoophiyaati. Daangaa Itoophiyaatiif. Alaabaa Itoophiyaatiif qabsaa'e. Kanaaf hamma dandeessan gargaaraa. Hamma dandeessan ijoollee isaa gaafadhaa. Laga Xaafoo jiru. Mana inni keessa jiraatu kanallee Itoophiyaanota biyya Ameerikaa jirantu ijaareef. Mana xinnoo tokko jirti laga Xaafoo. Adaraa kan hin jedhu dhaamsa koo kan hin dabarsu gargaaraa yeetannaa immoo baay'ee dhukkuba guddaarra waan jirtuu fi adaraa keessan kan biyya keessa jirtan kan biyya alaa jirtan hamma dandeessan gargaaraa. Egaa ani gaazexeessaadhaas barreessaadha. Egaa barreessaan qalama malee horiin qabuanii egaa hamma danda'ameen gargaaraa jedheen dhaamsa koo dabarsa. Gama biraatiin immoo hawwii wajjiniin wal qabatee kitaabolee keessan kaane wajjiniin keessumaa hawwiin amma soft copyidhaan kitaabumti hawwiyyuu weebsaayitii irratti argee beeka dhiyeenyuma kanayyuu. Hojii kanaafis immoo gaafanii gara isin yaamuudhaaf qoqqoradhu hawwiin yuutuubiiwwan adda addaa irrattis immoo bifa asoosama kanaa seenessuudhaani yuutuubiiwwan adda addaa irra jira. Warra kanaanuu koppiraayitiin seerri koppiraayitii biyya kanaa maal jedha? Maal gootan tarkaanfii akkamii fudhattan warra mirga abbeentummaa keessan ajajaa fi akkasumas hayyama keessan malee hojiirra oolchaa jiru kana. Inni immoo rakkoo kan biraadha. Hawwiin egaa akkuma seenaa isheen bu'aa baay'ee keessa dabarte ammas kitaabi ishees asoosamni sunis ammas akkasuma butamaa jirti. Ani amma tokko amma himadhee yuutuubii irratti gadhiisee himadhee mana murtii olaanaa Lidataa amma beellamaarra deddeebi'aa jirra. Tokko immoo biyya alaa jirti maqaan isaanii hin himamu achirratti. Maqaama yuutuubii sanaatu himama malee miidiyaa sanaatu himama malee maqaan isaanii kan baasu warra iinsaadha. Federaal poolisiin isaanii barreessee isaaniif kenna malee eenyuufuu hin kennamu. Akka ittiin argate maqaa isaa argatee isa tokko ammaa mana murtiitti deddeebi'aa jirra. Mana murtii olaanaa isheen tokko biyya Israa'el jirti. Achitti seenessaa jirti. Isheen amma himatamuu ishee hin beektu. Biyya keessa hin jirtu. Himatamuu ishee hin beektu. Ragaan itti dhiyaateera. Carraa kana namni Israa'el irraa yuutuubii irratti hawwii seenessaa jirtu himatamteetti. Dibooraa jedhamti maqaan ishee. Keemootiiyuub jedhamti isheeni. Kunis dhaabaa kanan godhanaa gara biraanis jiru ammas
asirratti immoo poolisiin hordofaa waan jiruufi Kan maqaan dhufu. maqaa namni argaa namni yuutuubii irra galee argaa jira ammas himadhee federaal poolisiin hordofaa jira ammas baay'eedha kan hawwii seenessani isaanii hunduma isaaniiyyuu amma poolisiin hordofaa jira carraa kanaan ammas kan ergaa dabarsu yaa dargaggootaa dargaggoota tootaalii warri kana godhan dargaggootadha adaraa keessan dhiisaa kun mirga namaa sarbuudha koopiraayit kan jennee achirratti barreessinu sun mirgi barreessichaa seeraan eegamaadha kan jedhu kun seeraan dhuguma eegamaadha nama hiisisa yoo xinnaate waggaa 5 jedha adabbii birrii 100,000 gadi kan hin taanedha seera isaarratti dubbiseera. Anis abukaatoo man ta'e manuu Rakkoon baay'achuurraa kan ka'e. Baay'achuurraa kan ka'e. Amma waggaa 5tti hiisisaadha. Koopiraayitiin. Kanan beekanii akka nama gaafachiisus hin beekani. Baay'inni asoosama hawwii barreessaan Isaayyaas Hordofaa Kutaa tokkoffaa jedhanii lammaffaa jedhanii hanga 20 wayii gahan. 24 amma isaanii gaa barreessaan Isaayyaas Hordofaa jedhanii maqaa koo himuun isaanii koopiraayitii koo waan eeganitti fakkaata wallaalummaadha. Wallaalummaan yakka hojjechuun immoo yakka adabbiirraa namaan oolchu wallaalummaan. Kanaaf kanarraatii of qusadhaa warri haaraa kitaaba hawwii fuutanii seenessuudhaaf yaadaa jirtanis yoo jiraattan carraa kanaan dhaabaan jedhaa atis waaqayyo si haa eebbisu kana kaastee ergaa koo kana karaa kana akkan dabarsuuf haala waan mijeessisteef narra kadhisa dhugaa dubbachuudhaafi. Carraa kanaan gaa warri nu daawwachaa jirtanii kitaabilee obbo Isaayyaas seenessuudhaan yuutuubii irra kaa'uu by the way wanti namni hin beekne baay'eensa kontentii manuuni yuutuubii irratti hojjennu gaaffiif deebii nuun nama wajjiniin taasifnu kana fuudhanii tiiktookii irratti yuutuubii irratti feesbuukii irratti fe'uun kun jira. Yoo ilaaluun barbaachise kontentii namicha hojjetee sana fuudhanii sheer gochuutu irra wayya malee yookiin sirriidha malee waan namni tokko itti dhama'ee baasiitti baasee dhamaatii olaanaadhaan produce godhee gama yuutuubiittis gama feesbuukittis gama kaaniin fide fudhatanii akka kan ofiitti itti fayyadamuun seeraan nama adabsiisa. yuutuubiinis nama adaba by the way tiiktookiinis nama adaba feesbuukiinis nama adaba. Hanga akkaawuntii isaanii permanently dhabutti isaan geessisuu danda'a. Carraa kanaan hundumti keessan koopiraayitiin seerri koopiraayitii baay'ee jabaadha. Yeroo jalqabaatiif namatti hin fakkaatu erga akkaawuntii keessan guddaa afaan luus gootanii booddee isinii galuu danda'a. Kanaaf yoo dandeessan ofii keessanii waan isinitti fakkaatee fi gama aartiinis ogbarruunaanis ummata kanaan biraan gahuun qabaa jettanii waan yaaddan ofuma keessanii produce godhaatii itti yaadaatii cinqamaatii baasii baasaatii ummata biraan ga'a. Kanarraa kan hafe yaada namaa hojii namaa dhamaatii namaa fuudhaniituma bifa salphaa ta'een gama miidiyaatiin baasuun namallee seeraan ni gaafachiisa. Warrumti miidiyaa kana pilaatfoormonni kun hundumti isaanii nama gaafatu of eeggannoo taasisaan jedha. Ilillii Grand Real Estate walakkeessa magaalaa guddittii biyya keenyaa kan buufate manneen hunduu ragaa abbaa qabiyyummaa addatti waan qabaniif ammuma bitadhaa abbaa manaa ta'a. Odeeffannoo dabalataaf haloo nuun jedha. Ilillii Grand Real Estate. The Nexus L127 L131 L2028 The Nexus qabadhaa addunyaa waliin tarkaanfadhaa. Itiyoo Telekoom irraa. Egaa obbo Isaayyaas gara fuulduraatti hojiilee keessan itti aanuun immoo kitaaba keessan haaraan immoo deebinee kan wal arginu ta'a. Guyyaa har'aa keessummaa keenya taatanii immoo waan dhiyaattaniif galatooma ulfaadhaan isiniin jedha. Anis baay'een isin galateeffadhaa kitaaba koo seenaa kitaaba koo barreessaan jira baay'ee koo barreessaan jira. Achirratti illee gammadaa show warra hojjettoota kaameeraa kanaa hunduma galateeffadheeraa. Affeeramtaniitu galatooma kitaaba koo irratti kaa'eeraa seenaadha kuni siis miidiyaalee garaagaraaf kanaaf isarrattis isin dubbisiisaa. Waaqayyo immoo umurii naaf kennu har'aan kan nagaye immoo
waaqayyoodha. Waaqayyoof immoo galata guddaan galchaa. Siinis baay'een si galateeffadhaa ilma koo. Jabaadhu bara dargaggummaa kee kanaan kana jalqabdeetta. Anis bara dargaggummaa kana bu'aa guddaa humna kootii jechaan ture. Siifis umrii naa kenni caalaa waaqayyo siif haa kennu. Thank you. Jabaadhaa hundumti keessan warri kaameeraa hunduma keessan isin galateeffadhaa. Waaqayyo sinaa eebbisu. Thank you. Baay'ee galatooma umrii dheeradhaa isin jenna yeroo biraa deebinee walitti akka deebinu abdii guddaan qaba. Galanni koo guddaadha.